በነገራችን ላይ ጩራም ጋይስ ዋምት ባይና ይቡ namoonni baay'een booniin koo dura akkas turte booniin koo akkasidha naan jettu. Kaleessa dheengaddaa sireera taa'een biddeen nyaachaa ture. Arrammoo soofaarra taa'ee biddeen nyaachaa jira. Isin jireenya koo kaleessaatiin na xiqqoo yoo dhiistan maal ta'a? Taffattanii jireenya keessa jijjiirrattanii. jireenya koo sadarbeettiin qaanuma በነገራችን ላይ አላፍርበትም። ለምን jireenya koo darbeetti hin qaanoo. Kanaafiyyuu ofii keessanii xinnaachaa deemtu malee boontuu xinneessaa jirtan isin miigal jedhamtee. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu jireenya kee darbeen si haa tuqu. Ati bichaan kaayyoo qabduutti deebi malee yoomiyyuu taanaan jecha namaaf harkaan kenninaa isin jedhashaan. Ani jaaladha bichaan kun waan jiru qofaa kun nyaata nyaachaadha. Bakka guyyaa gaarii qaba. Yeroo tokko hojjettaniis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaaddanitti jireenyi akkasiin barbaaddanitti isiniin jiraatamu. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifama naa godhaa. Anaa fi guyyaan irraa guyyaa boqonnaa kootiiti. Yeroo gaarii qabaadhaa. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa dhumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Guyyaan kun akka dhuftu ergixeenyaan tureanii. Kanaafiyyuu anaan amma jireenyi nagayeera. Hojjedhees jireenyaan jiraadhus argeera. Warri isin gaddisiise dhiifama. Maatiin koo, obboloonni koo, hiriyoonni koo hundi keessan dhiifama guddaa naa godhaa. Anaan kana booddee boqonnaa kan naa kennu hojii yookaan gaa'ela osoo hin taane kana booddee boqonnaa naa kennu du'a qofaadha. Kanaafiyyoonis bakkaanii fidadhe deemaan jira waanta ta'eef isinin jaalladhaa. Yeroo gaarii turtii qaarii qabaadha. Akkanatti nagaadhaan mattee deemtee boonini Rabbiin biyya isitti haphisu. Edaa jechi namaa lubbuu namaa nama baasa. Koomantiin namaa lubbuu namaa nama baasa. Ayyaa Oromoo. Maalumaaf akkanatti garaa namatti jabaattanii. Dhugaa namni miidiyaa kanarra yoo obsaan qabne miidiyaa kanarraa fagaachuu barbaachisa. Miidiyaa kanaa dhiisuu barbaachisaadha jechuudha. Maaliifii namni hundi tokkoo miti. Tokko ka dantaan goone jira. Tokko ka koomantiin namaa kun maraachee sammuu tuqutu jira. Nama baay'ee namoonni hedduun miidiyaa kanarraa maraachee galche. Nama baay'ee sammuun tuqamee jechuun sababa koomantii namaatiin. Ka obsa sammaraa hin qabne hoo nabsee ofii baasaa jechuudha. Siraa ilmi namaa wanta isa ga'uuf wanta isa hin geennellee ka beeku uummata koomantiiti jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko qalbii nama cabsaa, baay'ee tokko nama gaddisiisaa. Jalqaba irratti viidiyoo isii irratti dubbattee jirti. Booniin dura akkas turtee amma akkas taate silaan ka jedhu yaa uummata Oromoo warra koomantiin nama arrabsitan jechuudha. Warra jechan taanetti harki keessan fiigu guyyaa guutuu koomantii fokkataa koomantii badaa warra barreessitaniif jedha. Gaariilleen inuma jira. Garuu irra caalaan isaa badaadha. Ka osoo viidiyoo namaa sanuun dhageeffatin koomantii arrabaa barreessuu jira. Ka osoo namni kun maal ta'ee miira isaan hubatin yaada isaan hubatin koomantii fokkataa barreessitu jira jechuudha. Rabbi isin haa qajeelchu. Yoo wallaala taate Rabbi isin haa qajeelchu. Yoo osoo beektan taate immoo akka Ustaaz Raayyaan baanu ardiin isin haa ganu. Yoo wallaala taate Rabbi ifa isinii haa banu. Yoo beekumsaan akkana gootan immoo ardiin isin haa ganuudha. Akkasii osoo namarraa of qoxxoobdanii yoo dandeettanii namarraa of qoxxoobdanii dhibbaan dhibbatti keessumaayyuu dubartiin obsaan qabdu jechaan taane yoo jedhaniin dubartiin obsaan qabdu dubartiin obboleettii tan ta'eeti.
Dubartiin haadha keeti. Hatta dubartiiman waan hin taane jedha jechuudha. Dubartimmaan dubartii haamilee dubartii cabsiti jechuudha. Miidiyaa kanarra miidiyaan eega abbaan bilbila harkaa qabaate kan nama hundaati miidiyaan. Kiyya qofaa miti, kan kee qofaa miti, kan nama dhuunfaa qofaati miti. Namni hundi isaatu miidiyaa qixa fayyadamaa jechuudha. Abbaan waan isatti tole jireenya ofiitirraa miidiyaa irratti qooduu danda'a. Waan isatti tole poosti godhuu danda'a. Bakka maaf yaada kan kee poosti gootaa, maaf jireenya kan kee poosti gootaa. Maaliifii yeroo tokko namatu irra caala namatu namaan hubanne malee namni wayii jaalatee gara miidiyaa kanaa dhufee of poosti hin godhu. Maaliifii bashannanee nama wajjin dabarsuu barbaada. Namni yoo miidiyaa irraa fagaatee waa takkaa quban qabu maaliif sammuu tana iddoo itti boqotu sammuu tana firii ta'e akka itti dalagataa itti jiraatu barbaada. Namaa wajji walitti dhufeenya qabaatee gammachuun jiraachuu barbaada. Namni kanaafi gara miidiyaa dhufeetiin namallee bashannansiisaa yaada ofillee waan tokko waraabee gadhiisa. Garuu irra caalaan namaa ka osoo waan hubanne nama arrabsuu jira ka osoo kaayoo ofii boru ani ilmi kiyya akkam ta'a. Boru ani obboleettii tiyya maaltu mudata? Boru anaa hoo maaltu mudata? Hin beekne yaada malee koomantii arrabaa gadi dhiisaa jechuudha. Akkasii amma ishiin jalqabuma irratti dubbattee jirti. Booniin kaleessa akkana taate har'a akkana jijjiiramte kalee akkana jirti. Anka jedhu warri koomantii jechuudha. Nama durummaan dhalatee durummaan guddatee durummaan hanga jiruu isaa addunyaa kanarra jiru durummaan jiraateetiin durummaan du'etu jiramu maal jechuudha. Hundi keenya fakkeessuuf sobuu osoo hin taane hundi keenya baadiyyaatti dhalannee hiyyummaa keessatti guddannee hiyyummaa san keessaa baanee biyya namaa kana dhufnee dalagannee of jijjiirre. Hundi keenya kakalee durummaan dhalatellee har'a hiyyeessa. Kakalee hiyyummaan dhalate immoo har'a dureessa. Jiruun duniyaa akka fedha keenyatti miti. Osoo akka fedha keenyaa taate namni hunduu asiin jiru jechuudha. Osoo akka yaada fedhii keenyaa taate namni kamuu har'a hiyyeessa boru dureessa. Dalagatee hin jijjiiramu. Ka dalagatee hin jijjiiramne illee hin jira. Maaliif namni hiyyummaa wal tuqa kalee akkana jirtaa har'a akkana jirtaa akkana maaliif jecha hin taane wal tuqa. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Isiin akka marattu deemtee jirti. Ka deeme of duuban deebi'u rabbi biyyee sitti haaphisuuf. Ka tare of duuban deebi'u. Ka dhufuuf immoo namni obboleettii qabaa. Anis boru ilmoo argadhaa. Haadha qabaa obboleettii qaba obboleettiin haadha obboleettiidha haadha manaa ofiiti. Namni boru ilmoo qabaa haadha qaba jedhee namaaf yaadu osoo obboleettii keessan taate hoo osoo isin taate hoo meeduun koomantiin hamilee isii cabsanii akka koomantiin itti baay'atee jechi itti baay'atee obsa fixattee akkira gara nafseetti tarkaanfatte. Namni jaalateetiin nafseetti hin tarkaanfatu. Eenyummaanuu nafsee ofii eenyu olitti jaalata. Namni nafsee ofii tana jibbu hin jiru. Kanaaf isiin akka marattu dabartee jirti. Ka jibbullee, ka jaalatullee, ka jecha hin taane jedhaa tureenillee, ka jecha gaarii kennaafii turellee osoo namni itti dhiyaate, osoo namni yoo san bira jiraate daddafee kanaaf ruhaa kan kee baaftaa, kanaaf nafsee kan kee baaftaa, nafsee kan kee qaadedha jiraadharallee uummanni koomantii ilaa yoo ati haga feete waan feete gaariillee hojjettu, toltullee hojjettu, badallee hojjettu arraba namaan dhiisu. Namni yoo arraba namaa kanaan hin dandeenye miidiyaa irraa fagaachuu yookaan immoo nafsi ofii baasuuf haati ofii nama jaalatti. Abbaan ofii nama jaalata. Obboleetti ofii nama jaalata. Obboleessi ofii nama jaalata. Yoo uummanni miidiyaallee nama jibbe. Kan nama jaalatu hin jira. Nama jaalatanii keessattuu haadha namaa qalbiin ni caba. Haattiin halkanii guyyaa gubatti. Ilmoo kiyya akkamitti osoo laalu akkana dhabe jetti halkanii guyyaa gubatti. Kanaaf isiin akka marattuu dabarte ka biraa immoo barumsa irraa fudhata. Nafsee ofii eenyuma olitti jaalachuun barbaachisaadha. Uummata koomantii yoo jibban irraa fagaatu yookaan immoo koomantii manamaayyuu dubbisuu dhiisuu wal xaraganii bira taruudha malee kan nafsee ofii baasu yookaan kan mara hin dandeenye miidiyaa kanarraayyuu fagaachuudha. Kanaaf barnoota irraa fudhachuu barbaachisa malee namni birallee yoo aare ijoollee hedduu asiin durallee akkanatti sababa uummata koomantii kanaaf of ajjeese baay'eedha hisaabaan qabu. Kanaafuu akkana deebi'uu hin qabu. Warri koomantiillee please dubartiin obboleettii kennoo jettan jecha hin taane hin barreessina. Namni hiyyeessa ta'ee qabaataa ta'e akka ofiitti jiraata malee akka namaatitti hin jiraatu. Akka fedhe yoo ta'e jecha hin taane namaan jechuu kan irraa of qusadha. Rabbiin lubbuu isii haa maaru.
Dhugaan baay'ee garaa nama nyaatu. Baay'eetu garaa nama nyaata. Haalli booniin sababa komantii itti of ajjeeste waan qalbii namaa cabsuu fi waan onnee namaa cabsu maal godharree isiin deemte akka marattuu hin deebitu. Kanaafi ka taree ka dhufu immoo abbaan namni biraa akka komantiif jecha aaru komantiif jecha nafsi ofiitti waa yaadu irraaf qoxxobuu qaba. Uummanni miidiyaa arraba namaati keessattuu namni komantii nama arrabsu kun hojiin isaanii arraba namaa malee jecha hin taane namaan jechuu malee jecha gaarii namaa kennu jecha gaarii nama gorsuu hin beekanii. Kanaaf haadha keessaniif jiraadha warri nafsi keessaniif fiidan haadha keessaniif jiraadha nama isin jaalatuuf jiraadha. Akkuma kanama jibbu kanama jaalatullee jira akkuma waan gaarii nama yaadu kan waan badaa nama yaadullee jira kanaaf of jaalachuun barbaachisaadha.